Harka akkam jirtu kan daawwataatti jirtan OBN International dhimma yeroo irraa haasa'uuf keessummaan qaba. Keessummaan koo Dr. Guutuu Olaanaa Wayyeessaati. Dr. Guutuu Olaanaa Finlaandiin jiraatu University Helsinkitti barsiisaadha. American University fi akkasumas University Luxembourg dabalatee Universitylee garaagaraatti qorannoo taasisaa turaniiru. Har'a kan nuti irraa haasa'uuf jiru mudannoo tibbanaa fi dhimmoota sanaan wal qabatan irratti fuulleffanna. Walintura. Egaan Dr. Guutuu Olaanaa Wayyeessaa waamicha keenya kabajjee waan dhufteef baay'een si galateeffadhaa si jedheen jalqaba. Haa ta'u homaa rakkoon qabu abdii fayyaa ta'ii waan naaf hirtaniif OBNs nan galateeffadha. Dr. haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti adeemaatti jiru taajjabaatti jirta jedheetan amanaa haalli yeroo baay'ee nageenyi rakkisaa ta'aatti jira lubbuun namoota baay'ee darbeera. Egaan mormiin akka haaraatti Oromiyaa keessatti bakkaan adda addaatti geggeeffamaatti jira. Oromoon gaaffiin koo hin deebinee gaaffiin koo moggaatti hafeera jedha. Saboonni biraas immoo gaaffii adda addaa qabu. Haala kana gidduutti walitti bu'insi dhalate lubbuu namoota baay'ee galaafateera. Egaa mee haala amma jiru kanaan haalli biyyatti hagam tokko yaaddessaadha. Galatoomii haalli jiru yaaddessaadha. Gabaabamatti kaa'uudhaaf yaaddessaadha. Maaliif yaaddessaa ta'a? Wanti hanqisuu hin danda'amu. Wanta silaa irra aanuu hin danda'amu. Wanta hin barbaachisne tuttuquudhaanii hojjechuudhaanii karoorsuudhaanii kanarra ga'uu keenyatu nama yaaddessa. Yeroo jijjiirama kana gara jalqabaatti abdii namaaf laatte irraa jala akka yeroo isaatti deebii kennaa gara tasgabbiitti deemuun utuu maluu waan tokko tuttuquudhaan sadarkaa kanarra ga'uun keenya nama gaddisiisa. Kara tokko kana kan mul'isu mallattoon kanatti geessuu danda'u akka jiru namni baay'een beekaa jechuudha. Hin mul'ata. Sodaachaadhuma turre. Garuu waan haaraa wanta gaaffii yeroo mormii sana wanti gaaffii hin turin gaaffii akka ta'u. Gaaffiin ture immoo deebii akka dhabu. Kallattii deemameenii rakkoo kana keessa galleerraa jechuudha. Torban kana waan ta'erraa gaddis nutti dhaga'amu. Wanti karoorfame, wanti balaa kana caalaa fidu hanqachuusaa, Oromoonis tokkummaadhaan dirmachuu danda'uunsaa, nama boonsaa, nama gammachiisaa waa'ee Jawaariin wal qabatee wanta ture jechuu kooti. Inni nama gammachiisaa garuu jalqabumatti iyyuu waan akkasii keessa akkamittiin akka seename maaliif akka seename hubachuun isaa nama rakkisaa. Sababiin isaa wanti kun gaaga'ama akka fidu namni waama xinnoo ishee arguu danda'u namni argu kanarraa of qusachuutu irra ture. Harki mootummaa yoo keessa jiraate qaamoliin adda addaa yoo keessatti hirmaataniiru ta'e akka amma mul'ataa jirutti akka mallattoon argisiisutti jechuudha. Kan nama gaddisiisudha. Kana yoon jedhee kanaan wal qabatee yeroo ammaa kanatti Oromoon abdatee gaaffiin koos naa deebi'aa inni hin deebiinis yoo bulee akka duriitti hin deebi'uu jedhee yeroo jiru kanatti ammallee hiriiraaf dirqame isayyuu immoo hiriira irratti rasaasaan rukutamuun akka kanatti lubbuun namaa baduun qaamni namaa miidhamuun nama gaddisiisa duwwaatu hin ta'in baay'ee nama gaddisiisa. Kanarra jirraa jechuudha gabaabamatti. Ittaanaan pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa wanti kun dogoggora akka ta'e gadi ba'anii haasa'anii turan. Gama kaaniin immoo haaloti tokko gara mootummaa federaalaatti kan quba qabsiisu ni jira. Mee deebiin ittaanaa pirezidantii naannoo mootummaa Oromiyaa sun ammam quubsaa ture jettee yaadda?
Deebiin suni akka ilaaletti gaariidha. Gaarummaan isaa dogoggora ta'uusaa wanti Jawaar irratti akeekame aggaammiin sun sirrii akka hin ta'in ifatti dubbataniiru pirezidantiin ittaanaan pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis. Sana dubbachuun baay'ee barbaachisaa ture. Sababiin isaa waan tokko sirrii ta'uu dhiisuu isaa beekuunu isas sirriitti keessaa baasanii dubbachuun waan gaariidha. Wanti gadhee ta'e aadaa siyaasaa biyya sanaa keessatti waanuma mul'atu waanuma argamu kana ganuu hin taane jedhanii ganuu dhugaa mul'ate aguguu yaaluu jechuudha. Kun immoo maaliin calaqqisee fakkeenyaaf yoo poolisiin Federal Commission Commissioneriin Federal Policy kan inni ibsa gabaabaan guyyaama sana kenne yoo ilaalte nama gaddisiisa. Tokkoffaa amanummaan qabu ragaalee jiran waanuma mul'atanii wanta qorannoodhaan booddee bira ga'amu diteeyiliin isaa booddee kan beekamu ta'us waanuma mul'ate irraayyuu lakkii nuyi kana keessatti waan goones hin qabnu wanti ta'es hin jiru jedhanii haaluun kuni silayyuu walamantaa diigamaa jiru harcaa jiru kana caalaayyuu harcaasa waan ta'eef karaa biraa immoo signaalii kan biraa kennullee qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka inni itti uummata tasgabbeessu yaaluuf kallattiin mootummaan federaalaa qabatee jiru immoo adda waan fakkaatuuf mootummaan tokko yoo wal morme dhaabachuudhaaf rakkisaadha. Yeroo jeequmsaa yeroo balaa tarii biyya mudachuu danda'u uummata gaaga'uu danda'u akkasitti miti yeroo managaayyuu gara tokkotti deemuu waliigalteen hojjechuu waltumsuu kan jedhu kuni qaama mootummaa adda addaa keessatti qaama adda addaa mootummaa tokko keessatti yoo mul'atu ta'e rakkina qabaa jechuudha. Inni kuni akka kanatti nu badha. Kanaachi ibsi akka ibsaatti dogoggora jechuun isaanii sirrii ta'etu jiru. Maaltu ittaanee hojjetama? Dubbiin kun akkamittiin hiika argata? Kan itti deemnee ilaallu ta'a jechuudha. Hojiidhaan ammam akka mul'atu. Muummichi ministeeraa yeroo baay'ee yeroo haasa'anii nama ajjeesuun mo'amuudha jedhu yeroo ammaa namoota baay'eedha kan ajjeefame. Akkasumas immoo yeroo darbe Bahar Daar keessatti rakkoo wal fakkaataan mudateera. Akkasumas immoo muummicha ministeeraa irratti aggaammiin ajjeechaa kanaan dura raawwateera. Ammas rakkoo wal fakkaataatu raawwachuudhaaf ture. Haa ta'uti yeroo adda addaatti mudannooleen dhiyaatan kun qoratamanii maaltu madda ta'e inni jedhu uummataaf ifa ta'uu hanqachuun gara fuula duraatti maal akeeka? Isa gaamma rakkoon tokko anamma wanti gidduu kana na yaaddisaa jiru maal sitti fakkaate? Itti gaafatamummaan ni jedhamu kuni dhugaadhumatti yeroo kana tarii yeroo jijjiirama jedhame kana keessatti lafa qabachaa deemaala. Namni accountability jechuu kooti. Namni waan godheef itti gaafatamaa. Itti gaafatamuu isaa immoo uummatni publicly hin beeka. Sababiin isaa yeroon kuni yerootti walamantaa ijaaranidha. Confidence building measures kan ta'e lafa ka'aa deemuu barbaachisa. Uummanni akka amantaa qabaatu. Uummanni abdii akka horatu. Abdiin isaas bakka ga'aa akka jiru waan argisiisan carraa hundumaatti fayyadamuu barbaachisa. Of gaafachaan ture yeroo maaster pilaaniitii kaasee fakkeenyaaf isa kaan yoo dhiisne beektaamati fakkeenyaaf namni mee beeku jira namni meeqa akka wareegame namni beeku jira namni meeqa akka madaa'e namni beeku jira lakkoofsaan jechuudha sirriitti kun waan lubbuu namaatu badee mucaa namaatu karaatti hafee kun waan lakkaa'amee bira ga'amu wanta recorded ta'uu danda'u kana ammana jennee maaliif bira darbuu dadhabne maaliif beekuu dadhabne 5,000 moo 10,000 hin beeknu maaltu ta'e yeroo Bahar Daaritti wanta raawwate maaltu ta'e diteeyilii waan beeknu hin qabnu
isuma waan beennu ana alatti jechuudha. Jechuun yerooma sana gidduma sana waan haasa'ame irra darbee kana qorannee kanarra geenyee ilaasa kana uummatni haa beeku. Inni kun immoo tarii nageenya biyyaaf hin barbaachisu meeyyuu haa turu wanti jedhanis jiraachuu danda'a. Kanaaf amma garuu ammas yeroo addaati jechuudha. Amma garuu sirriitti qulqulleessanii amma kun baay'ees complicated miti. Complicationii baay'ee qabna jechuun wanti walxaxaan baay'een jira siyaasa Itoophiyaa keessa. Garuu inni kun ifaadhayyuu conspiracy theoriifis akkas ta'ee abaluu akkas godhee diraamaadhaa kana ta'ee jechuun hin barbaachisu. Amma tokko lama command chainiin beekamaadha. Torri ajajaa beekamaadha. Eenyutu maal godhee eessaa maddee eenyutu eenyuun ajajee kan jedhu sirriitti qulqullaa'ee uummataaf utuu beekame wanti gaafatamu isaan wal qabatee waan kan biraanistu jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee mormii ka'een miidhaan ga'e akkamittiin ga'e nama meeqatu miidhame warra miidhaa kana uummatarra geessise warra miidhe kana irratti tarkaanfii akkamiitu fudhatamee karaa seeraa isa jedhudha. Isa kana sirriitti hojjechuun dubbiin kun uummata baay'ee akka dheekkamsiises baay'ee gadi fageessanii hubachuu barbaachisa. Ammaafisuma kanan jedha. Mudannoo kana keessaa egaa dantaa siyaasaa buufachuuf qaamoti socho'an jiraachuu malu. Garii kanneen waggaa 27 darban aangoorra turanii fi dararaa adda addaa sabichaarraan ga'an dantaa mataa isaanii tikfatu mudannoo kanatti dhimma ba'anii gama biraan immoo mallattooleen tokko akka agarsiisanitti kanneen sirna hammeenyaa waggoottan 150 ture sanaa of harkaa qabaachaa turan kan amma immoo biyya Itoophiyaa falaka isaaniitiin bucanii dhaabbachuu barbaadan isaanis dantaa addaa tikfachuu barbaadu. Oromoon gam tokkoon gaaffiin koo naan deebine edheetu gara mormiitti ammas seeneeti jira. As keessatti yeroo adda addaatti kan nuti jennu Oromoon sirna gadaa qabaa jenna. Kan aangoorra jiru mootummaan biyya geggeessaatti jiru ijoollee abbaa gadaati. Oromoota erga jenneeti akkamittiin akka sirna gadaatti walitti dhufamee ilaafilameedhaan mari'atamee adda addummaa jiru furachuun dadhabame mee maal hubatta kanarraa? Humnoota jiranatu gabaabaatti iddoo sadiitti hirtee keessa jirta jechuun humnoota gurguddoo jedhamanii jechuudha. Yaada siyaasaa, ajandaa siyaasaa gurguddaa sadiitu jira. Inni ati jette tokkoffaan olaantummaa TPLF'n Itoophiyaa bulte keessatti dantaa siyaasaa, dantaa dinagdee olaanaa kan qabaachaa turan sanarraa waan moggeeffamaniif sun akka deebi'u kan barbaadan jiru. Lammaffaan rakkinni amma jiru kun hundinuu kan inni dhalatee waggoota 30 asitti kan itti fakkaatu dogoggora guddaadha. Sana hundumaa booddee deebisuudhaaniti olaantummaa keenya mirkaneessinaa kan jedhu humni kan biraan jira. Humni Itoophiyummaa tokkummaa leellisu jechuudha. Sadaffaa immoo federeeshiniin sabdaneessaa amma jiru akka pirinsipiliitti akka caasaatti silaa gaaffilee seenaa keessatti ka'an gurguddaatiif deebii waan kennuuf walii wajjin jiraachuufis akka biyya tokkotti itti fufuufis bu'uura gaarii ture. Garuu hojiirra ooluu irratti hanqina mudateen dimokiraasii waan dhabeen karaarraa waan jallateen ofiisaatiiyyuu gaaga'ama adda addaa fideera hojiirra waan hin ooliniif jechuudha. Isa dimokiraatessinaa federeeshinii kanaa akka inni abdachiisetti hojiirra oolchinaa ofiin of bulchuun dhugaatti amirkanaa'u mootummaa giddu galeessaattis akka isaa malutti hundinuu qooda haa fudhatu jedhanii kan falman isa kanaaf kan abdatanii socho'an jijjiiramni kunis gara sanatti geessa kan jedhanii humni Oromoo baay'een akka kanatti
amana jechuun nama dandeessa. Warra kana sadantu jira jechuudha. Carraa fakkeenyaa fi karaa aggaammii yookaan dantaa dhaban deebisuudhaaf warri wixxifatan cufuun kan danda'amu warra waggaa 27 olaantummaa TPLF jechuu kooti. Kan cufuun danda'amu jijjiirama ammaatti fayyadamanii jijjiirama kana kan dhiibee fide mormii uummataati. Gaaffii uummati qabuudha. Gaaffii uummataa deebisanii uummataaf mootummaa gidduu garaagarummaa jiru dhiphisaa. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaa fi uummata gidduu kan jiru garaagarummaan akka bowwaa guddaa tokkotti natti mul'atan. Jijjiiramni kun isa kana dhiphisee mootummaa fi uummati yeroo hundumaa walii wajjiniin gar tokko yoo goranii humnoonni dantaa isaanii geggeessuuf wal funaanan bakka ga'uu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa bu'uurri mootummaa tokko yoo uummata irratti dantaa uummataa tiksu gaaffii uummataa deebisuu irratti yoo hundaa'e aggaammiin karaa adda addaa ta'uu irraa aanamuu danda'a jechuudha. Jalqabuma jijjiiramni kun itti seename waan shakkine tokko qabna. Sababiin isaa yeroo TPLF mormaa ture hundumtuu gara kaambii tokkotti hundumtuu olaantummaa sana waan mormaa tureef walumaa wajjin karaa hundumaayyuu dhiibaa ture jechuu dandeessa gamaa gamanaa. Garuu booddee kallattii gara fuulduraa kaa'utti yeroo seenamu Itoophiyaan garamitti deemti yeroo jedhamu isaaf karaan kaa'amuu yeroo jalqabamu ajandaan gurguddaan lama immoo as ba'ee jechuudha. Olaantummaa isa waggaa 27 darban kana deebisuu biratti ajandaan gurguddaan lama. Tokko tibraa kan argisu. Wanni isaa miti dubbii isaa laanguweejii isaan fayyadaman yookaan jecha isaan fayyadaman dhiisnee jechuudha. የዜግነት ፖለቲካ jedhanii አንድነት ኃይሎች jedhanii giddu galeessi isaa waan isaan dhaadessan waan isaan barbaadan hojiidhaanis yeroo carraa argatan kan isaan mul'isan yoo teessee ilaalte sirna moototaa isa darbe sirna sabaaf sablammoota Itoophiyaa baay'ee hacuuceef miidhe deebisuu kan barbaadudha. Deebisuu hin danda'uun kan biraa ta'etu jiru sun jira. Sana hin danda'amu jedhee kan kallattii kaa'uun irra jiru silaa liidarshiippii amma jiru bulchitoota amma jiru ijoollee abbaa gadaa warratti jette dhugaattuu Oromoo keessaa kan ba'an isaantu kallattii argisiisuutu irra ture. Maaltu bu'uura kallattii isaan argisuun irra jiru gaaffii uummataa deebisuu ummati bal'aan wanti inni fedhu gadhaabuu yoo sun ta'ee fedhii garaagaraa yoo jiraate iyyuu fedha uummata bal'aatu silaa hojiirra oola. Yaadi kan biraan yoo jiraate akkuma tuu jette akka seera gadaatti waldhabdeen Oromoota gidduuttis yoo mudate mariidhaan furuun hin danda'ama. Wanti nama hin galle wanti nama yaaddessu namni dubbii hin barbaadu haasaadhaan waa furachuu hin barbaadu namni jedhu baay'een hin jiru. Amma morkattoota siyaasaa keessa yoo jiraatte haasaadhaan furannaa dubbiidhaan furannaa hinaasofnaan mari'annaa jedhu malee namni qawwee kaasnaa jedhu hin jiru. Amma haala kana keessatti dhaadannaan baay'eenis hin barbaachisu. Sababa gaaffii baay'een karaa adda addaa ka'uuf immoo kampeenii baay'ee cimaa ta'e fedhii uummata Oromoo kan faallessu yoo karaa kan biraasitti dhufe isa sanaan dhiibamtee dubbii doorsisaa dubbii uummata bal'aa kana dura si dhaabu dubbachuun akka geggeessaa tokkotti dogoggora natti fakkaata.
isa kaan immoo itti deebinee dubbanna. Meegaa mormii gidduu kana geggeeffame irraati aggaammii tokko ilaalaatti jirra. Keessumaa hokkoraa sanyummaa fi amantii fakkeessuudhaan haala Adaamaa keessatti dukan Bishooftuu keessatti raawwataa jiran argaatti jirra. Kun immoo keessumaati sanyummaa fi amantii yoo ilaalle wantoota jajjaboo lamadha. Gara fuula duraatti haala amma mul'atuun yoo kan itti fufu ta'e wal danda'uu amantii fi akkasumas waliin jiraachuu sabootaa irratti rakkoo guddaa in uumuu mootummaaf uummati isa kana akkamittiin itti deemuu danda'u qabu. Ilaa akkasi amma maaltu kaase amma mormii isa miilanaa kana yookaan hiriira nagaa jalqaba isaanuu warri mootummaa dubbataniiru gaa. Ani ibsa ammaatti ibsa mootummaan federaalaa ibsa comprehensive ta'e ibsa waliigalaa ni kenne nageenye. Garuu gara jalqabaa fakkeenyaaf itti militarii irraa itti gaafatamaan ajajaan waraanaa warra ajajoota waraanaa keessaa kan harrumayyuu ibsi kenname tokko gara jalqabaa mormiin kuni nagaa ture. Booddee garuu bifa hokkaraatti jijjiirame jedheetu dubbatu dhageera. Ilaa maaltu kaase wanni kana mormii isa miilanaa aggaammii Jawaar irratti ta'e immediate trigger kan godhe jechuudha kan dubbii kana kaase. Waa'een gaaffii obsaan deebii eeggachuu obsas fixachaa deemuu uummataa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Inni ammaa kuni maaliif kun aggaammiin akkasii ta'eedha miti? Eenyuuf eenyu gidduudhaa jechuudha. Uummati mootummaa waan gaafatu qabaa jechuudha. Hin ba'e harka qullaa manaa ba'e ulees qabaachuu danda'a. Kanarra wanta darbe garuu meeshaa miidhaa qaqqabsiisuu danda'u hin qabu. Garuu yeroo mormiin akkasii ka'u hiriirtota keessaa qaamni adda addaa galuu danda'a. Tarii waanuma biyya kanaaf waan gaarii yaadan nagaashii barbaadan utuu fakkaatanii garuu yeroon kuni tarii carraatti olaantummaa keenya deebisuu dandeenyudha. Fedha keenya akka amma barbaadnutti fiixaan baasuu dandeenyudha jedhanii kan yaadan carraa kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf amma garri beekamaan uummati mormiidhaaf ba'ee jira. Mootummaadhaaf dhiyeessu gaaffii isaanii dhiyeeffatanii deebi'uu danda'u jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii deebi'uu qabudha. Amma rakkina kan ta'e gaaffiin waggaa 3-5 darban kana waggoota baay'eedhaaf gaafatamaa turanii hin deebi'u jedhee abdiidhaan eeggata uummati. Ammas gaaffii fudhatee ba'eera. Garuu gaaffiin walirra tuulamaa bara baraan jiraachuu hin danda'u. Gaaffii nutu jalaa deddeebi'aa deeme tokkoffaa gaaffii walirra tuulame kanarraa danqaadhuuf, teenshiiniidhuuf, wal dhabdeedhuuf, wal amantaa dhabuudhuuf isa hambisaa deemta. Yoo kana hin taane gaaffii waan gaafateef ammas gadi ba'ee indura yoo ta'e du'i isaa sun iyyuu immoo gaaffii kan biraa ta'a jechuudha. Eenyutu itti gaafatama? Akkuma kanaan duraa bira darbinaa ijoollee karaa irratti ajjeefamanii hafaniif. Kanaaf yeroo inni bifa kan biraa qabaatu bifa amantiis ta'u bifa sanyiif sanyii sababiin isaa sanyiin kamiyyuu yoo walitti bu'ee wanta ijaaru tokko iyyuu hin qabu. Gaaffiidhaafis deebiin ta'u biyyaafis nagaan ta'u waan gargaaru tokko hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaa fi sanyii kan taargeetii godhate sochiin gaarii miti. Walitti bu'iinsa uummattoota gidduu barbaachisaa miti. Gaaffii uummataa mootummaaf dhiyaate mootummaan deebii deebisaa jechuudha. Gaaffii san adrees godhaa jechuudha. Yoo inni kallattii biraa qabate dhaabbachuu barbaachisa natti fakkaata. Ilaaluu barbaachisa. Maaliif kun ta'ee akkamittiin gara kanatti jal'ate kan jedhu qoratanii isarraa of deebisuudhaaf immoo yeroo gabiis hin barbaachisa natti fakkaata. Garuu wanti
wanti amma irra jala muramee dubbatamuun irra jiru wanti irra diddibaa kun utuu hafe dhugumatti rakkoo tokko yoo nan fura jette rakkoo sana maal akka inni ta'e beekuun barbaachisaadha. Gaaffiin tokko deebi'uudhaa fi gaaffichi maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Amma akka uummata Oromootti gaaffii isaa tokko lama sadii jedhee kan tarreesse jira dhugaa dubbachuudha. Hadhiisnu gaaffii uummati baay'een hundumtuu gaaffii wal fakkaatu qabaachuu danda'a. Gaaffiin kun gaaffii bebbeekamoo kanaaf deebii kennu yeroo isaatti yookaan achi garuu haguuganii darbanii ammas bifa iftoomina hin qabneen bifa itti gaafatamni keessa hin jirreen hin deemne yoo jenne rakkinatti seennaa jechuudha. Rakkinatti seennaa duwwaatu hin ta'in amantaan silaa horachuu dandeenyu abdiin abdii irratti silaa dabalachuu dandeenyu yoo dhumaa deeme uummata frustrationii keessa gashuu danda'a. Dheekkamsa irratti dheekkamsi dabalamaa deemuun gaaffiin deebi'uu hanqachuurraa waan dhufe natti fakkaata. Inni kun gadi jabeessanii sirriitti ilaaluu barbaachisa. Egaa kuufamni gaaffii hin deebinee kun jira. Gama biraan immoo paartiimti biyya bulchu keessatti immoo keessoon isaaniiyyuu waan nagaa qaban hin fakkaatu. Dhimmoota tokko tokko irratti waan wal buusaa jiran fakkaatu. Bifa kana haala kanaan jiruun gara filannootti deemna kan jedhamu jala sararamee baramaatti jira yeroo amma. Mee haala kanaan bifa uummati gaaffii jajjabaa utuu qabu hin deebi'in jiruun gama kaaniin immoo bifa paartilee sana keessa nageenyi kan hin jirre fakkaatuun akkamitti gara filannootti deemamaa filannoon sunoo bu'a qabeessa ta'a? Isa amma gaaffiin tokkoyyuu islas mirga ofiin of bulchuu nama filataniin bulu haqaan jechuudha. Filannoo madaalawaa ta'een filannoo wal mormiin sirriin jiruun karaa nagaa geggeeffameen hanni kan keessa hin jirre jechuudha. Uummati bakka bu'uura filachuu danda'e. Akkasuma filannoo kanaan mootummaa federaalaa mootummaa giddugaleessaa irratti aangoo isaaf malu qooda isaaf malu argachuu yoo danda'e innuu gaaffiif deebii ta'uu jalqaba. Gaaffiin tokko karaa sana deebi'uu danda'a. Garuu keessumaa amma haala filannoon baay'ee dhiyaatee jiru kanatti ji'a 7 jechuun yeroo guddaa miti, yeroo dheeraa miti. Yeroo jiru kana keessatti gaaffii haaraa kaasuu wanta danda'an irraa of qusachuun gaarii natti fakkaatana. Gaaffii haaraan hin jedhu atuu dubbatte isaanuma gidduutti warra biyya bulchu gidduutti mootummaa paartii biyya bulchu keessatti addawaawii keessatti jechuu kooti EPRDF isaan gidduu wal dhabdeen jira wantuma mul'atudha jechuudha waanuma hundumtuu argu. Isa kana furachuun danda'u moo hin danda'an haasa'aniiru amma ga'u ani hin beeku garuu furachuun barbaachisaadha. Yoo hin taane tarii harka caaluun murteessinee fakkeenyaaf amma tokko taanaa paartii tokkotti deebinaa caasaa sabaan gurmaa'uu kana hambisneeti paartii biyyoolessaa tokkicha taanaa isa maqaa kan biraadhaan itti deemna jechaa jiran kana kan morman jiru TPLF tokko fakkeenyaaf mormeera. Warra ODP keessaas hundumtuu kan walitti galu natti hin fakkaatu. Warra kaanis hin beeku. Garuu waliigalteen akka hin jirre rakkoo guddaan gaaffii guddaan akka jiru beekamaadha. Tarii sagaleedhaan murteessuun yeroo hundumaa waan tokko sagaleedhaan hin murteesse yookaan namoota baay'een sababa isa filatanii fi gara sanatti qajeelchuu dandeenya jedhanii yeroo hundumaa isa yaaduun gaarii miti. Haalli amma jiru kun kanaaf mijataadha. Amma fakkeenyaaf feasibility study wanti jedhamu jira miti. Amma fakkeenyaaf biizinesii geggeessuuf iyyuu waan tokko tarkaanfachiisuuf iyyuu nuyi fakkeenyaaf amma qormaatuma yeroo geggeessinu research hojjechuuf wanti kun qorannoon kun bakkaan ga'uu nan danda'u deetaa nan argadhaa
ragaanan argadhaa waan hojjedhu kanaafi akkamittiin argadhaa maa inni immoo yoon argachuu baadde maaliin hin bakka buusaa jettee riskii isaa ilaalte riskii kanarra immoo akkamittiin aana jettee itti adeemta. Garuu akka ammaa kanatti gaaffiin baay'een utuu jiru isaaniif deebii kennuu barbaachisaa ta'e utuu jiru waan haaraa ajandaa haaraa wanta baay'ee wal falamsiisaa ta'e waan qaama gurguddaa wal dura dhaabuu danda'u fiddee yoo dhufte harka baay'eedhaan yoo mirkaneeffattee gara fuulduraatti deemte rakkina seenuun hin oolu. Amma kana akkanatti mul'atutti naani filmaata kanaaf qophaa'uu duwwaan waan guddaadha. Isa free gochuun, isa walaba gochuun, isa competitive gochuu danda'uun, hundinuu walqixa kan itti hirmaatu gochuu danda'uun, isaaf ragaa nagaa mirkaneessuu danda'uun inni duwwaan hojii guddaadha. Kana biratti ajandaa gurguddaa yeroo kanatti utuu kaasuu dhiisanii gaarii natti fakkaata. Keessumaa yeroo wanta dubbatanii gararraa wanti tokko jira. Wanti mul'atuuf wanti dubbatamu darbee waan inni argisiisu yeroo sodaachisaa, rifachiisaa ta'etti jechuudha. Namoota muraasatti miti. Humna gurguddaa wal dura dhaabuu yeroo danda'u isa dhaabbatanii ilaaluun ajandaa kana booddee kaasuu wayyaa laata jechuun isa ilaallachaa deemuun gaarii natti fakkaata. Gama biraan waa'ee filannoo yeroo kaafnu dhaabbilee morkatoo kaasuun dirqaman nutti ta'a. Yeroo ammaatti dhaabbileen morkatoo yookiin gama mootummaa goranii sirriitti mootummaan adeemsisaa sirriidha jedhanii hin deeggarre yookaan ammoo mootummaarraa goranii sirriitti qeeqanii of jabeessanii gara uummataatti gadi bu'anii filannoodhaaf of qopheessaa hin jirani. Haala kana keessattoo egereen biyyattii maal fakkaata? Keessaayyuu amma paartii amma biyya bulchaa jirutti akka ce'umsa kana keessatti geggeessuuf waadaa eegatti kennate kara tokko jechuudha. Uummati baay'aan bal'aan isa kana biratti inni kun eega daddaaqamuu jalqabe amantaan uummataas erga hirrachaa dhufe haala gidduu kana ta'een yeroo darban ta'aa tureen wanta madaa uummata Oromootti keessumaa sabaaf sablammii sirnoota darbaniin cunqurfamaa turan kan kakaasuu danda'u. Sababa irra deddeebi'amee dubbiidhaanis hojiidhaanis mul'achaa dhufeef karaa hoogganaa amma jiru keessumaa sadarkaa federaalaatti filannoo qabaachuun uummataa baay'ee barbaachisaadha. Filannoon kun immoo isaa dhufaa waruma morkatan keessaa dhufaa jechuudha. Inni kun paartii biyya bulchuufis akka inni of sirreessu godha. Yoo humna qabaatan, yoo ajandaa isaanii sirriitti uummataan ga'an, uummata yoo mobilaayiz gochuu danda'an, biyyaafis gaarii ta'a jechuudha yeroo akkasii kana keessa. Amma rakkina isaanii maal akka isaan mudachaa jiru sochii akka barbaadan socho'uu hin danda'anii waajjira akka barbaadan banachuu danda'u uummata akka barbaadan walitti qabuu danda'u mariisuu danda'u isa duriirra fooyya'us ani rakkina qabaachuu danda'u shakkii jedhuun qaba. Amma fakkeenyaaf wanta Wallaggaa keessatti ta'aa jiruuf wanta Boorana Gujii keessatti akka ta'u uummatitti jiraachaa jiru rakkina uummata mudachaa jiru yoo ilaalte sochiidhaa fi wabiin waan jiru natti fakkaatu amma. Kanaaf yoo kun dafee hin sirraa'u ta'e yoo yeroodhaan immoo paartileen kun ajandaan isaaniiyyuu maal akka ta'e sirriitti poolisiidhaan kallattiidhaan ka'anii uummata biraan ga'uu baatan
waanuma torban lama torban sadiitti fiixaan ba'uu danda'u natti fakkaatu. Isa kanaaf immoo nagaan mirkanaa'utu irra jira. Yoo nagaan akka mirkanaa'u barbaadame immoo tuttuqaan hin barbaachisne utuu dhaabbatee gaariidha. Karaa mootummaas jechuudha. Isa kanaaf kanuman jedha. Yeroo ammaa biyyattii keessatti waan rakkoo miidiyaa jiru hin fakkaatu. Dhaqqabummaan miidiyaa uummata baay'ee bira ga'a. Haa ta'uti malee dhaabbileen paartileen morkatoo yeroo isaan sirriitti miidiyaatti dhimma ba'anii uummata bira ga'uuf yaalan mul'ataatti hin jiru. Fakkeenya yoo kaafne yeroo adda addaatti masaraa mootummaa keessatti qophiileen qophaa'anii wantoota Oromoo miidhanidha yookiin immoo mirga Oromoo dhiibanidha jedhameetu haasa'ama. Isa kana uummatis paartileen morkattootaas qixxee gara mootummaatti quba qabu. Yoo jabaatanii jiru ta'e badii mootummaan balleessaatti jiru kana isaan duula filannoodhaaf itti dhimma ba'anii dantaa ofiif taasisuu hin danda'ani? Gaaffii gaariidha. Maanni paartileen morkattootni rakkina yookaan hanqina mootummaa bira jira jedhanii kallattiimaan uummata himanii filannuma duwwaadhaaf ittiin qophaa'uuf utuu hin ta'in bulchiisuma mootummaa sana keessatti chaalenjii gochuuf sirraa'i. Ammumayyuu atumtiyyuu sirraa'i jechuuf jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabumaa kaasee gaaffii wanti kakaasan dubbiin muummicha ministeeraa kan uummata dheekkamsiisu ta'uu, kan yaaddessu ta'uu, amantaa uummata Oromoo kan miidhaa deemu, booddee immoo kan madaa uummata Oromoo tuttuqu ta'uu dubbachuun barbaachisaadha. Utuma muummichi ministeeraa iyyuu biyya bulchuu jechuudha. Sababiin isaa mootummaa biyya bulchuu fi paartii biyya bulchaa jiruu fi carraa kennaa jechuudha. Isa qeequun kallattii tokkoon barbaachisaadhuma. Garuu sanarra darbee akkuma jettee gaafa filannoon ka'u kun waan oolu natti hin fakkaatu. Hanqina mootummaa amma jiru, hanqina bulchiisa amma jiru gara uummataatti dhiyeessanii filmaata dhiyeessanii alternatiivii qaban jechuudha. Isaanis dorgomuun isaanii hin oolu yoo filannoon bilisa ta'ee geggeeffamee jechuudha. Garuu erga kaaste wanti masaraa mootummaa keessatti caffee araaraa Arakiiloo keessatti deemaa jiru akka laayyootti akka waan salphaatti ilaalanii darbuun nama rakkisa. Seenaan darbeera. Dhugaadha deebisuun hin danda'amu, sirreessuun hin danda'amu isa jallate. Garuu seenaa yaadanna yoo ta'e isa gaariis, isa bades, isa dabes, isa qajeeles walqixa yaadanneetu isarraa immoo barreetu walumaa wajjin jechuudha. Gara fuulduraatti isa kan wayyaa kan jedhu kallattii argisiisuu danda'u barbaachisa. Yoo garuu yoo uummata tokko, uummata guddaa tokko constituency kee kan ta'e silaa kan madaansaa sitti dhiyaachuun irra jiru kan wajjin iyyuu quuqamuu qabdu yoo isa dagatte bifa signaalii kan biraa kennuu danda'u mootota uummata Oromoo irratti daba raawwatan ol qabuun gaafa dhufe isaanitti bifa gootee teessoo irra kaa'u yoo jalqabde inni hiikaa guddaa qaba. Ani maaliif namni akka kun seenaadhaa mee hin dhiisnaa bira darbinaa jedhu hin beeku. Bira darbina yoo ta'e immoo bira darbina ka. Walqixxee ilaalleetu bira darbina. Yoo yaadanna ta'e lamaansaa yaadannee isarraa barree waan gaarii hojjechuuf deemna yoo ta'e akka sanatti sochoona. Yoo kanaachi ummati guddaan utuu miidhame seenaa kana seenaa akkasii jira jedhee utuu quuqqaasaa himatu tokko bira darbee lama bira darbee irratti daddabalaa deemuun Atsee Minilik faarsuun Atsee Haile Sillaasee faarsuun
bakka inni hojjetetti akka inni hojjetetti gaariin hojjetee yeroo ka'anii hamaan ni dalagees ka'anii seenaaf yaadatu jechuudha. Yoo kana achi akka waan qulqulluu ta'etti isa kaa'uu jechuun hiikaa kan biraas waan qabaachuu danda'uufi objectively seenaa tokko lama jennee yoo kaa'uu dadhabne illee hiikaa nuyi itti laannu sababa adda adda ta'eef sababa baay'ee controversialii ta'eef yeroo jijjiirama akkasii keessatti yeroo gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf yaalii gochaa jirra jennu keessatti wanta akkasii kaasanii ajandaa gochuun gaarii hin turre barbaachisaa hin turre wanta hojjetamu wanta harkarra jiru waan baay'eedha dubbiirra kan darbe jechuudha. Kanarratti dabalee dubbii mayyuu yeroo dubbatanii 5 dubbattee 2 balleessita yoo ta'e 2 dubbattee isa dubbatte kana immoo sirriima dubbatte gaariidha. Okay, 5 dubbattee 2 balleessite yoo ta'e waan 3 gaarii dubbatteettanis laa. Inni hafee 2 duwwaa dubbattee isheen ati dubbatte lamaan sun utuu sirrii taate utuu kan uummata walitti fiddu taate utuu tokkummaadhaa fi walii wajjin jireenyaaf gumaachitu taate ishee wayya. Ammaafisuma kanan jedha. Egaa akkuma hubannu 7 lamaan darbee 7 lama duraa muummichi ministeeraa badhaasa Noobilii nagaa badhaafamanii jiru. Inni kun immoo uummata biyyichaas ta'e guutummaa Afrikaa darbees addunyaa keessatti maqaa guddaa qabatee Itoophiyaadhaaf dhufeera. Sabnis itti gammadeera. Haa ta'utii 7 lama booda kan rakkoon akkanaa immoo deebi'ee dhalate. Mee haalli uumame kun badhaasa argame sanarra gaaddidduun buusaa? Amma garuu wanti yoo teessee ilaalte wanti amma baay'ee uummata biyya alaa biyya lafaa kan hawwatee yookaan at least attentionii amma gidduu kan argatee jiru waa'ee Nobel Peace Prize sana waan tokko waan gaariis yoo ta'e waan hamaa eventiin guddaan isa taane yoo hin dhufne wanti guddaan tokko isa taane yoo hin dhufne innoo leellifamaa yoo ture hamminni isaa guddachaa yoo hamaa ta'e gaarummaan isaa guddachaa yoo gaarii ta'e ijaarsaaf jechuudha faayidaa qabaata. Yoo waan kan biraan isaa haguuguu danda'u battala dhufe garuu immediately haguuguu isaa duwwaa miti. Ajandaa jijjiira. At least biyya keessatti attentionii sanarraa waan ka'e natti fakkaata amma. Amma torban dhufu asitti eventiin tokko jira. University Helsinki kanatti jechuu kooti. Achirratti panelisti ta'e kanan dubbadhu jira. Waa'ee Nobel Peace Prize kuni inka'a. Dubbiinsaa waa'ee Sustainable Development'iti. Garuu gaaffii nuu dhiyaatan keessaa akka itti seensaatti dubbiin kuni akka attentionii mootummaa Finlandis mootummoota Awurooppaas akka hawwatee jiru akkuma beekamaa ta'e jechuudha. Seensa isaarraa hin hubatta. Kana maaliif hin jedhee utuu nagaadhaan takka ture biyya keessaa nagaadhaan immoo gad jabaate gaarii ta'a. Kanaaf haguuguun isaa hin oolu. Garuu haguuguun isaa kan inni itti fufu tarii irra aanuun yoo dadhabame jechuudha. Yoo dadhabame yoo haala ammaa kana dafanii furuu dadhaban yoo gaaffii uummataa akka uummati quufuu danda'utti deebisuu dadhaban isuma ammaa kana jechuudha. Isuma ammaa kanaan wal qabatee gaaffiiwwan ka'an maaltu ta'ee eenyutu maal godhee eenyutu maal gochuu dhiise inni jedhu tokko lama jedhamee yoo deebiin arganne biyya keessaa nagaan yoo bu'u baate inni kun gara bakkeettis calaqqisuun isaa hin oolu. Inni bakkeetti recognitionin bakkeetti argame kuni dhugaatti hundee qabaachuu kan inni danda'u. Yoo biyya keessaas nagaan jiraate uummatiif mootummaan yaadi isaa wal duukaa deemee
natti fakkaata. Walumaa galatti egaa gara xumuraatti dhufnaati yeroo ammaa nageenyi biyya keenyaa kana fakkaataa erga jenneeti Dr. Abiy haala yeroo wanti kun mudatetti biyya Raashiyaa turanii yeroo anaafate haasofnu kanatti gara biyyaatti deebi'aatti jiru fakkaata. Mee tasgabbiin akka biyyattii keessa jiraatuuf deebi'ee nagaan akka bu'uuf saboonni walitti mufatan akka walitti araaraman akkasumas immoo hokkarri yookiin immoo mormiin ka'aatti jiru kun tasgabbaa'ee biyyi gara jireenyaatti akka deebituuf maal gochuu qabu jettee yaadda? Inni na gaafatti amma gaa mootummaan maal gochuu qabaa natti fakkaata. Eeyyee. Mootummaan maal gochuu qabaa? Bulchiisi muummicha ministeeraa maal gochuu qabaa? Dr. Abiy maal gochuu qabaa? Maal dubbachuu qabaa? Maal hojjechuu qabaa? Dubbiin inni dubbatu barbaachisaadhas murteessaadhas. Dubbachuun isaa barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko gaafachaa iyyuu turanii, gaaffii kaasaa turanii miidiyaa hawaasaa kana irratti yoo argiteetta ta'e tiriippimti kun iyyuu maaliif addaan hin citu? Yeroo haalli akkasii biyya mudatu yoom ammoo biyya keessa hin jiru ta'es bakkuma jiru iyyuu bakkuma jiran iyyuu maaliif wanta kanaaf deebii hin kennanii akka attentionii kennaniif akka xiyyeeffannaatti kennan maaliif hin mul'isanii kan jedhanii gaafatan jiru gaaffii sirriidha. Amma inni darbee maaltu ta'uu qaba amma? Dubbii eeggatanii dubbachuu barbaachisa. Waanuma fayyisuu, waanuma ijaaruu danda'u dubbachuu yaaluu barbaachisa. Wanta dhaadannaa fakkaatu, wanta itti dabalee uummata dallansiisu, wanta mul'ataa ta'e garuu immoo diteeliin isaa qoratamuun beekamu iyyuu malee jechuudha. Isa kan haguugu faa, isa haaluu yaaluun faa akka waan homaan ta'initti akka komishinariin poolisii federaalaa yaale sanatti jechuudha. Bifa sanaan yoo dhiyaate balaa kan biraa fidee dhufa. Kanaaf dubbii irrattis hojii irrattis of eeggachuu barbaachisa. Mootummaa bira darbee waamicha guyyaa kaleessaa mormitoonni dhaabbolii Oromoo geggeessitoonni Jawaariin dabalatee kan isaan ibsa isaan kennan uummata amma tokko tasgabbeesse natti fakkaata. Kanaaf amma mormiin akka kaleessa dheengaddaatti hin jiru amma nu hubadhetti jechuudha. Inni kun baay'ee gaariidha. Akka Oromootti kallattiidhaan geggeessitoonni Oromoo waa'een Oromoo na ilaallata kan jedhan hawaasi qaama adda addaa qaba. Geggeessitoonni amantii jiru. Geggeessitoonni bubbuleeyyiin, jaarsoliin, abbootiin gadaa jiru. Isaan kun hundumtuu sagalee tasgabbeessu, sagalee nagaa dubbachuun gaariidha. Wanti beekamuu qabu garuu gaaffiin Oromoo qaliila ifa waan mul'ata, wanta haguuguun hin danda'amne, wanta gowwoomsanii bira darbuun hin danda'amne, wanta booddeetti deebisuun hin danda'amne ta'uunsaa hubatame. Uummanni kuni mirgisaa amma mirkanaa'utti kan biraatti utuu hin darbin haqasaa garuu dabarsee akka hin kenninetti ijaaramuunsaa hubatame. Akka kanatti itti deemuu barbaachisa. Qaamoliin hundinuu ga'ee isaanii ba'uu qabu yaada jedhuun qaba. Walumaa galatti garuu yoo hin xumurra ta'e kanan dubbachuu barbaadu yeroo ammaa kana keessatti wanti tokko lama jedhanii priority ka'anii fi duraa duubaan deebisanii gaaffii baay'eetu jira. Gaaffiiwwan haaraa dubbii madaa uummataa tuttuqu gama kamiiniyyuu jechuudha. Kan uummata kakaasu irraa of qusachuun baay'ee gaarii ta'a. Yoo danda'ame amma danda'ametti jechoota mufachiisoo ta'an fakkeenyaaf sirna federaalizimii amma jiru
akka waan booddeettafaatti akka waan diigaatti dhiyeessuu yaaluun kun faas utuu hafee wanta dubbatan sababiin isaa namni waan dubbatee taayitaa aboo qabu wajjiniin influensiinsaa mul'ata waan ta'eef tokkoffaa aboo qabu lammaffaa immoo beezii qabu constituency qabu utuma aboon qabaatin akka Jawaarfaa kanaa jechuudha nama akka kanatti battalaa influensii gochuu danda'u waan inni dubbatuuf waan inni hojjetu baay'ee barbaachisaadha isa kana biratti maalin dubbachuu barbaada yeroo haala kana keessa fayyadamee fakkeenyaaf olaantummaa TPLF'n kan geggeeffamaa ture mootummaan akka waan wabii uummattootaa ta'ee dhiyaachuun isaa nama yaaddessa. Structure isaa ka'anii akkan hojjenne kan godhe isaani. Isaan kuni akka waan federeeshinii ammaa baay'ee jaallataniitti akka waan isaaf wabii ta'aniitti of dhiyeessuu danda'uudhaaf iyyuu mooraalii ittiin qaban. Kanaafi utuu dubbannu rakkinni kuni kan waggoota 30 garasiitis dabalatee haa jennu malee waggoota 30 asitti wanti ta'e hundumaa beenna. Rakkinoota turan hundumaa beenna. Wanti hiikaa qabu akka hiikaan qaban wanti silaa abdii kennuu danda'u akka abdiin godhan seenaa keessatti rakkinoota turan furuudhaaf kallattii kaa'uu kan danda'e akka hojiitti hin jijjiiramne kan godhe humni ofiisaa of ilaaluu dhiisee yeroo akkanatti of dhiyeessuu yaaluu isas eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf gaggeessitootni Oromoo gaaffii Oromoo irratti haala hundaa'een gaaffii uummata biraa haalan dhiibiniin walqixxummaa haala mirkaneessuu danda'uun uummata Oromoo abdatanii gaaffii haqaa uummanni Oromoo waggoota dheeraatiif kaase irratti hunda'anii karaa nagaa mirga kabachiisuuf deemuun ammatti namoonni baay'een yeroon dhumate kan jedhan jiru garuu ammaaf obsis dhumachaa akka jiru naagalaa yeroonis dhumachaa akka jiru naagalaa kaleessarraa har'a yeroon gabaabbateera garuu yeroo haftetti isa qisaasame isa kanaan dura badeeyyuu sirreessuudhaaf baay'ee hojjechuu akka barbaachisuun hubadha. Dr. Guutuu Olaanaa Finland Helsinki irraa baay'ee guddaa galatoomi yeroo keetiif. Fayyaa ta'e ati sabdii galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya kan hagammaa daawwataa turtan OBN International qophiin keenya har'aa kanumaan xumuramaa yeroo biraa qophii biraadhaan walitti deebina gama kootiin nagaatti.